Harkafuuni kabajamtoota daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa irraa oduu galgala kanaan isinitti hima. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Yalee Saalamuuti. Pirezidaantiin Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee pirezidaantota Yuugaandaa fi Seenegaal waliin mari'atan. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagamee fi pirezidaantiin Seenegaal Maalii Saal waliin kan mari'atan pirezidaantiin Saahilewarq Zawudee yaa'iin Women Deliver kuma lamaaf 23 fayyadamummaa inni dubartootaaf qabuu fi akkasumas ammoo walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii maal akka fakkaatu irratti pirezidaantota biyyoota lamaanii waliin mari'atanii jiru. Itoophiyaan hariiroo biyyoota Afrikaa fi akkasumas ammoo biyyoota ardiilee addunyaa garaagaraa irra jiran waliin walitti dhufeenya gaarii kan qabdu yoo ta'u, akkasumas ammoo biyyoota gaanfa Afrikaa ollaa isheetii fi kanneen biroo waliinis ammoo michummaa cimaa qabaachuudhaan yeroo garaagaraatti biyyoota adda addaa waliin kan mari'atu ta'uunis beekamaadha. EBC raawwifanne. Itiyoo Telekoom bara baajataa 2015tti birrii Itoophiyaa biliyoona 75.8 argachuu isaa ibsaarra miidiyaaleef kenneen beeksise. Hojii gaggeessituun olaantuu Itiyoo Telekoom Fireewoot Taammiruu raawwii karoora hojii dhaabbatichaa kan bara 2015 ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniin Itiyoo Telekoom bara kana bu'aa qabeessa dachaa kan argate ta'uu ibsanii jiru. Galiin baranaa dhaabbaticha argate kan bara chaanurraan yoo kan madaalamu ta'e harka 23.3 caalmaa qabaachuu kan dubbatan yoo ta'u Adde Fireewoot bara baajetichaattis lakkoofsi maamiltoota dhaabbatichaa miliyoona 72 gahuu eeranii jiru. Itti dabaluunis Itiyoo Telekoom bara baajataa 2015 oomishaa fi tajaajiltoota 203 gabaaf dhiyeessuun hojii gaggeessituun dhaabbatichaa ibsa kennaniinis addeessanii jiru. Kanneen keessaas teelee gabaa, teelee kiluidii fi kanneen biroon akka fakkeenyaatti kan eeraman yoo ta'u, tajaajiltoota gabaaf bara baajatichaa dhiyaatan keessaa 116 haaraa ta'uu ibsa har'a kennaniinis. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti sosochiin fooyya'insaa bu'uuraalee misoomaa barnoota mata duree barnoonni dhalootaaf jedhuun eegalame. Pirezidaantiin naannichaa Obbo Hashaad Haasanii fi ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa qooda fudhattoota waliin sosochii eegalamuu addeessan. Naannichatti manneen barnootaa 287 sababa walitti bu'iinsaan kan miidhaman yoo ta'u, 196 guutummaan guutuutti barbadaa'uu bu'aashiidhaan himanii turan. Manneen barnootaa kanneen deebisanii ijaaruuf birriin biliyoona 7 kan barbaachisu ta'uunis eeramee jira. Bara barnootaa 2015 sababa rakkoo nageenyaa daa'imman 50 ol barnootaan ala ta'uu hoogganaan biiroo barnoota naannichaa Obbo Biiniyaam Mangashaanis ibsanii jiru. Rakkoo kana furuuf ammoo qindoominaan hojjetamaa kan jiruu fi sosochiin bu'uuraalee misoomaa barnoota mata duree barnoonni dhalootaaf jedhuun guyyaa har'aa kana eegalamuu pirezidaantiin naannichaa addeessanii jiru. Daawwattoota keenya oduun keenya ammallee akkuma itti fufetti jira amma immoo oduu biyya ollaattan isin ceesisa. Keeniyaatti namoonni barsiisaa amantii amma Yesuus argamutti soomaa kadhadhaa jedhee barsiisaa tureen guyyoomfamanii namoonni 400 beelaan dhumuu poolisiin Keeniyaa beeksise. Guyyaa kaleessaa poolisiin bosona Shaakahoolaa keessaa reeffa namoota 12 erga argeen booda walumaa galatti namoonni dhuman 403 gahuu beeksisee jira. Ani lallabaa wangeelaati kan ofiin jedhu Paul Makanziin Keeniyaatti waldaa Good News International Church jedhu hundeessuun namoonni midhaan lagatanii soomanii yoo du'an Yesuus akka argan jajjabeessuun barsiisaati ture. Namoonni du'an kunniin kaan midhaan nyaachuu dhiisuu yookaan immoo reebamanii yookiin ammoo bosona Shaakahoolaa keessatti danqamanii ta'uu hin oolus jedhamee jira. Paul Makanziin addunyaan kun yeroo dhiyootti baddi jechuun namoonni nyaata lagatanii akka soomanii fi yoo du'an ammoo Yesuus akka argan barsiisaati kan ture ta'uunis ni yaadatama. Miidiyaalee Keeniyaa dabalatee miidiyaaleen idil addunyaa dhimma kanas walirraa fudhanii gabaasaa turuunis ni yaadatama. Adoolessi 18 guyyaa Neelsen Maandeellaatti jedhamuun kabajamaa oolee jira. Neelsen Maandeellaan mallattoo qabsoo farra apartaayidii Afrikaa kibba keessaa taasifameeti jechuun guyyaan dhaloota Maandeellaa gumaacha hoogganaa Afrikaa kibbaa seenaa keessatti hojjetanii darbaniif beekamtii laachuun kabajama. Guyyaan Neelsen Maandeellaa bara 2009 dhaabbata biyyoota gamtoomaniin eegalame wayita ta'u guyyaa kanatti jireenyaa fi akkasumas ammoo bu'aa bayii Maandeellaan dabarseen waan dhaalamu kan yaadatamu ta'uunis eeramee jira. Mata dureen bara kanaa ammoo harka keessa jira kan jedhu yoo ta'u akka itti nyaanni jijjiirama qilleensaatiin hubamu hubannoo uumuu fi namoonni ayyaana kana kabajan hawaasa isaanii keessatti biqiltuu fi waan nyaatamu akka dhaaban gaafachuun kan kaayyeffate ta'uunis eeramee jira.
Godaantonni karaa seeraan alaa gara biyyoota Awurooppaatti akka hin qaxxaamurreef gamtaan Awurooppaa deeggarsa doolaara biliyoona 118 gochuuf Tuuniziyaa wajjin walii galan. Dabalata oduu kanaa Lubee Girmaa akkatti aanutti qindeesseetti. Godaantonni karaa seeraan alaa gara biyyoota Awurooppaatti akka hin qaxxaamurreef gamtaan Awurooppaa deeggarsa doolaara miliyoona 118 gochuuf Tuuniziyaa wajjin walii galan. Godaantonni hedduun karaa Tuuniziyaa galaana Meeditiraaniyaanii qaxxaamuruun gara biyyoota Awurooppaatti kan ce'aa turan yoo ta'u, bara kana qofaa godaantonni 72,000 ta'an gara biyyoota gamtaa Awurooppaatti kan ce'an hedduun isaanii kan buufatan Xaaliyaan keessa ta'utu dhagahame. Godaantonni seeraan alaa gara Awurooppaatti akka hin ceene gochuuf daangaa biyyattii jabeessuuf gamtaan Awurooppaa deeggarsa doolaara miliyoona 118 Tuuniziyaa wajjin mallatteessee jira. Yeroo dhiyoosis Tuuniziyaa keessatti godaantonni gurraacha ta'an dararriin garaagaraa irra qaqqabaa turuun isaa ni yaadatama. Pirezidaantiin biyyattii godaantonni ta'e jedhanii eenyummaa biyyattii jijjiiruuf jechuun godaantota biyya biroof hojjetan jedhanii dubbatan. Boodarra immoo yaada sanyummaa akka hin qabaannes dubbataniiru. Tuuniziyaan rakkoo dinagdee itti cimaa dhufurraa kan ka'e godaantota karaa biyyattii gara Awurooppaatti ce'an qofa osoo hin taane lammiileen biyyattis gara biyyoota Awurooppaatti deemuu yaalu. Haa ta'u malee waliigalteen Tuuniziyaa fi gamtaa Awurooppaa akka jedhutti godaantonni daangaa irratti qabiinsi mirga namooma isaanii kabajee ni taasifamaaf akkasumas karaa seera qabeessa ta'een akka godaanan haalli ni mijaa'aaf jechuun dubbateera. Waliigaltee kana mallatteessuuf muummeen ministeera Xaaliyaanii Joorjiyaa Meeloonii akkasumas muummeen ministeera Daachimaark Ruutte Tuuniziyaatti kan argaman yoo ta'u waliigaltichi tarkaanfii barbaachisaa ta'uu ibsan. Pirezidaantiin Tuuniziyaa Sayid gama isaaniin biyya isaanii waan qabdu osoo hin sassatiin godaantotaaf akka kennite himaa jechuun BBC'n gabaaseera. Ardilee Awurooppaa, Ameerikaa fi Eeshiyaa keessatti ho'i akka malee dabaluun lammiileef sodaa guddaa uumee jira. Sababii ho'a addunyaa dabaluu kun jijjiirama haala qilleensaa ta'uu ogeessonnis eeranii jiru. Gabaasa kana Yoonaas Mangashaa akka itti aanutti isinitti hima. Biyyoota Awurooppaa hedduu keessatti ho'i akka malee hammaachuurraan kan ka'e mootummoonni biyyoota kunneenii lammiilee isaaniif akeekkachiisa sochii kennaa jiru. Biyyoota tokko tokko keessatti ammoo sababa ho'iinsa akka malee ol ka'eef balaan abiddaa ka'ee qabeenya hedduu mancaasaa jira. Biyyoonni akka Xaaliyaan, Giriik, Jarmanii, Swiizerlaand, UK, Speen fa'a balaa ho'aa cimaa kanaan rakkataa jiru. Ejensiin meetirooloojii addunyaa akka jedhetti ardii Awurooppaatti ho'inni riikardii haaraa ta'ee galmaa'eera. Bara 2021tti Xaaliyaan Siisiliitti ho'inni digirii seentigireedii 48.8 galmaa'ee ture kan alana Awurooppaatti mul'ate kan bara 2021 kan caaludha jedhe ejensiin kun. Xaaliyaan magaalota hedduu keessatti akeekkachiisa kennaa jirti. Kana malees Yuunaayitid Isteetii fi Chaayinaa keessatti ho'inni cimaa digirii seentigireedii 50 ol ta'e galmaa'uu UN beeksisee jira. Ejensiin meetirooloojii addunyaa akka jedhetti ho'i cimaan kun Awurooppaa keessatti haga ji'a hagayyaatti itti fufama. Kaaba Ameerikaa fi Kanaadaatti ho'a cimaan wal qabatee balaan abiddaa cimaan mudateera. Kaalifoorniyaatti balaa abiddaan bosonni heektaari 3,000 ol gubateera. Ho'a cimaa Awurooppaatti mudate kanaan wal qabatee haala achi jiru lammiileen Itoophiyaa achi jiran irraa BBC'n iyyafatee jira. Sheek Muwaaz Xaaliyaan magaalaa Miilaan jiraatu. Biyyattii keessa ho'inni cimaa digirii seentigireedii 40 ol ta'e akka jiruu fi akeekkachiisi kennamu himan. Ho'inni jira fakkeenyaaf gara Siisiliyaa kana ho'ina guddaatu jira jechuun mootummaan biyyattii akka beeksise himan. Iddoo isaan jiraatan magaalaa Miilaan keessas ho'i cimaan akka jiru himani. Har'a adoolessa 17 Miilaanoo keessa ho'i digirii seentigireedii 40 ol seenee jira jedhan. Torbee dhufu keessa ammoo baay'ee ni dabala gara digirii seentigireedii 50tti illee ol dabala jedhanii haasaanii jedhan Sheek Muwaaz. Jiraataan magaalaa Miilaan kun akka jedhanitti keessumaa ijoolleef daa'immaniif of eeggannoo akka godhamu qondaalotaan akeekkachiisi kennameefii jira. Torbee dhufu kana keessa ho'i baay'inaan jira waan ta'eef ijoollee fi nama gurguddaadhaaf eeggannoo godhaa wanni jira jedhani. Sheek Muwaaz akka jedhanitti lammiileen biyyoota kanaa ho'i kun kan itti ulfaatuuf yeroo dheeraa haala qilleensaa qabbanaa keessa turuu fi ho'a akkanaatiin qaamni isaanii waan waliin barreeffi jedhu. Haalli qilleensaa biyya kanaa baay'inaan qabbanaadha. Waggoota keessatti irra guddaan ji'oota qabbanaan dabarsina. Kanaaf aadeeffannaa uummataatii ol ta'aa jedhan. Biyyoota Arabaa keessatti ho'i digirii seentigireedii 50 ol ulfaataa ta'e namoonni inuma jiraatu. Kunis immoo waan itti baraniifi jedhan. Biyya kanatti garuu gaafa ho'i 40 ol darbu baay'ee muddamanii maaliif yoo jenne qaamni isaanii
aadeeffannaa isaa hin qabu jedhan. Kanaaf akeekkachiisi kun kennames jedhan. Yuunivarsiitii Riiding Ingilaanditti argamutti ogeettii jijjiirama haala qilleensaa kan ta'an Profeesar Haannaa Kilook haalli amma jiru baay'ee sodaachisaa akka ta'e dubbatan. Ho'a addessaa biyyoota Awurooppaa fi Eeshiyaa mudate kanaaf sababni jijjiirama qilleensaa akka ta'es ibsuun waggootaaf dhimma kanarratti akeekkachiisaa akka turan himanii jiru. Bara darbee sababa ho'a kanaatiin namoonni 61,000 ol akka du'an ogeettiin kun tilmaamuu BBC'n gabaasee jira. Rakkoon kun ardii Afriikaatti gammaatti nagaamne. Yeroo addunyaan rakkoo hamaa kana keessa jirtutti lammiileen Itoophiyaa biqiltuu dhaabuun madaallii uumamaa eeguuf hojiin hojjetan haala qilleensaa mijaa'aa kennee fi deebisee badhaasaa jiraachuu mul'isa. Daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kanneen kana fakkaatan turanii nu daawwachuu keessaniif hedduu galatooma. Allalisaa lamuun ture. Nagaan bulaa.